bituunis sii kennaa. Ayirfoonis gatama achi bituunis sii kennaa rakkoon tokko hin jiru saruuti yeshi. Ati kan naa kaffaltu gatumawwan asiiti. Tokko lama dhibbaa bijaamaan birrii 30 abbaaf 30 san immoo jara gatii isaaniin beeku ishii sitti hima isaan olii gallee haadha koo. Ayyee abbaa dabaree. Mee ana gata bare namatti ya fixattee mi sarti. Fixattee ya lubbu. Fite lubbu ko ni la kainasa. Renchar jerenju turga. Yo iya jenne jira ganni shaa jirtani jabaatani hundi kee sambage jiraatani. Mee ganni shaa uffanni aadaa hin jira. Uffata aadaa isaa barbaadde. Uffata aadaa kanar argee si bira jira. Arge wallahi biraan qabu garuu wasa bira si filachisee si faffide. Wayyo uffata aadaa isaa qabdaa. Wasa bira si filachisee uffata aadaa wani xiqqooshii Itoophiyaa irraa amma sababa xiinqataa kanaan kastameroon Itoophiyaa wayyaan qopheessi dangaroo uffata kutaa 11 orrara godhee jira. Waaqayyo jedhama. Amma yoo ta muraasa. Inshallah. Ayye rakama kiyya fudhadhuuti WhatsApp dhaan na agarsiista inshallah. Ayye WhatsApp asitti erga haga sanitti immoo WhatsApp biraan lakkoofsatee naaf ennashii hadhiitii koo. Ayye duwwaa shan. Duwwaa shan. Duwwaa torba. Duwwaa torba. 80. 80. 88. 88. 9 Agal. Ya. Ayyo. Ay sinjee sareetii yakkoo tolii naasofne. Tole adoota. Bifa sibira jirullee naa ergi tolee ishee bifa sibira jirullee naa ergi. Abshir siif erga abshir. Iyoon eegatus. Zabaan lafeessu. Caamma yaasaayyee hin beeku. Zaabee fideen. Gani. Wayyee. Nagaa akkam lubbu. Jirra alhamdulillah. Gani meena makargo godhu beekan akka fakkaate eenyu maqaasa duraan tokkoon isaan bira hin jiru amma na bira. Gammee. Gammee. Yaa kaargoo hin goone gammeen kaargoo hin godhaa yaazanii kiyya kaargoo hin godhaa. Ati boo. Yaa boleessi kiyya kaargoo hin gayyeen. Naa. Meeshi WhatsApp na wajjin dubbanna lakkoofsa kiyya qabadhu kan. Lakkoofsa kee ka duraaniin qaba garuu beeku ka'uu qayyarame malee. Lakkoofsa kee duraanii qayyaramee jira. Fikir wallaggaa deebii lookishina na ergeet yaalla lubbu lakkoofsa keenyatti duwwaa shan. Duwwaa shan 55. Qoy saruu kiyya qoy. Isuma irrattaan qaba inni si yaa dubbisu. Amma si dubbisaa qoy. Yarratti seef godhaa. Si dubbisa. Ammayyuu manatti duwwaa shan. 55. 55. 46. 46. 78. 78. 44. Ebeenu 46 irraa meeqa itti 46? 46 irraan 78 44 dhumti. 70. Inni saa? Dhumti isaa 44. Yaa isin jedhee na bira jirtaan bar lookishini keetu na bira jira kastamara xiyya bare. Eeyyoon barsiisee gisee tokko na bira jirta siin jedheen. Bakka hayyee itti hime. Eeyyan itti. Wanni akkam jirta? Nagaa jirta Saruuti. Qoy micoon takka lakkoofsa jalatti barreessaa jirti. Qoy nan barreeffadhame. Dubbadhi Saruu. Ashi mee shaamboo fi qibaatii wayii natti agarsiisi. Shaamboo koondishiinarii fi shaamboo wajjinii san bakka tokko jiru san. Kanamu. Mee? Isa kana laa isa guddicha adii san. Shaamboo fi koondishiinarii dhamiti inni walumatti.
Meen akkas qabas shooting godhadha. Aywa. Qibaatii kunoo adii san. Kan ganniin uffatte kun dirhama 200 firii dileevariidha. Kaan uffadhe kun firii diraayibaridha. Micoon lakkoofsa kiyya na qabadhatu sun nama eeggatti zita lakkoofsa ishee qabadhame. Isheen nyaate hojiin maalidhaa siin jette barganni kan nama lakkoofsa barreessite sun. Na dubbisee profaayilaa lafa dubbisee dubbisee madaali takka hojii fide. Kan hojii sattu sun as jalaan dubbisu profaayila Adii guddaa san ganni. Qibaatii adii guddaa tokko hin jiraa miti. Mee? Aywa. Kanaa miti. Shunkurtiidha kunuuti shunkurtiidha. Aywa. Eeyyee iskira shatu godhu. Ishi nan godha laa qome. Madaamitti kenna madaami. Okay, ishi godhadheen jira. Mee akkamitti fayyadamuu isa ganni? Rifeensa kee itti erga bitteen booda itti fayyadamu. Erga niqadhee ka'ee booddee itti fayyadame. Miicuurraa moo booddee moo akkasumatti inni? Daqiiqaa 20 irratti miti. Ishi bakka. Tole bakka. Intini hin qabdaa. Asti ilaaluu barbaada? Okay, itti agarsiisi bakka ishi ilaaluu fedhi. Wasaap biraan? Ishi bakka rakkoon qabu wasaap biraa si dubbisa tole. Wasaappiin haa Siin nan qaba wasaappii kee. Okay, ishi. Ishi bakka nagaa ta'e gabaa gaarii. Wasaap irraa na dubbisi achirraa dhanii siifam isaa suura wasii ergaa bitinaan ta'e saayizii kanatti bifa filadhu loqsina bichaa erga. Ishi. Ciao ishi. Ciao. Okay, seenaa. Kan jirtu ganni. Nagaa jirta uffanni kun Oyyee. Kam. firii diraayibaridha nagaa koodha. Nagaa jira dhugaa rabbi. Mana ejjeefu Jirtaa mee ganniyyee? seenaa dabareen. Seenaan fixxee bar. Seeni bakka. Seenaa yoon fixattee uffata aadaa hin jiru jennaan maayikii qabadde malee dubbannaan maal fixadha jetteeti ganaa waamee ka jechuu deema. Seenaan fixxee bari jette. Lubbuu taayigaa. Ay jechuun achumaan bar keessa waan abitteedhee tanan dafee dubbadhe maal taateeti. Wayyoo haadhootu rakkoon qabu maaloo saree qofa rakkoon qabu. Ishi bakka. Tole abibtiiti yalboo. Hara qamisiin irratti farramtee si. Maal jettee? Okko sii miti lubbu. Okko booni tokko lubbu. Ayyee ergadha seeniyyeen ikkoo keessa si dubbisee tisitaa maal jira. Tizee sin jette. Istalee lubbu yaani yoo karaa imoo taate malee wasaappiin tijjatuun akkam namallee barreeffa malee naan barreessitu hin jettu hin seedeen dhabi. Maaliin sakkarte moo wasaappiin ta'e? Waan kana taatee hin beeku dhugaa. Raqamuma san immoo naqadhu ganniyyee lubbu. Iwaatti naqadhee raqamuma san. Lokeeshinii akkamitti argitire? Lokashinii rakkoon qabu gubeetiin bana sanboota irraa hin fudhachuu danda'a waan taateef nin guba rakkoon qabu nin guba wasaappii san gubeenta biroo bana homaa rakkoon qabu. Okko boonii koo lubbu. Ganniyyee immoo naqadhu gaa lubbu maali? Jira galata isaa godhana gaambiraati. Nama lakkoofsa naa gadi. Boonii koo jira dhokoo kaman. Okay, mee qibaatii sani mee qibaatii fi Ana moositu badde garuu. Jira boonii koo nan badee. wayi mee qoyaa haa jiran ooniin fitadhaa maal jechuu? Seenaa maal jetteet?